Imaanii fi Sumayyaan akka waliin araaraman godhuu danda'a inni keessaan jechuudha. Yaada itti kennaa jira. Maaliif isin illee dhageettu kanaaf yoo Sa'id dhageette mucattiin tun waan garaa isii keessaa ka jiru san haa baastu sirritti gorsiiti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtii akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota teenya. Bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota yeroon ji'ata jiinni immoo waggaa ta'a. Akka salphatti kunoo Sa'idii fi Sumayyaan waggaa gahan. Garuu waggaa kana keessatti waan sirraa'ee hin jiru. Kanaaf waggaa guutee malee haga waggaallee hin deemu ture silaa. Maaliif yoo jettan Sa'id baay'ee fiffigee ture. Baay'ee olii asii achi deddeemaa ture. Mallaqallee akka badaa balleessaa ture. Mallaqa akka badaa balleessee amma immoo imaan Sa'id argatte. Sa'id ka argatte immoo waan isin barbaaddu akka isin barbaaddu gootee Sa'id argatte. Akka Sa'id barbaadetti miti akka isin barbaaddetti Sa'id argatte. Garuu akka inni yaadetti illee hin taane dubbiin. Mucattiin nama gaariiti. Inni illee waa'ee isii dubbateen fixu ammallee rakkoo guddaa keessatti ta'ee ka isa cinaa dhaabbatteen eenyu imaantu isa cinaa teette malee hawwii miti. Hawwiin jalaa fagaatte. Kana jechuun waan biraa hin jiraa jechuudha. Eenyu bira hawwii bira. Maal jechuu barbaade waa'ee imaan illee wanta lama jira. Isa isiniif ibsaa awwalamee ቪዲዮ ላላ እንግዲህ አንድ ክፍል ቤት ተከራይተናል። ጽድት ያለች ነች። አንድ ክፍል ናት። ሰው ግቢ ውስጥ ነው። ሰዎች ጎረቤት እና ያው እኛ ፍራችን ትልቁን ለሀዊ ጥላታል። እኔና የማን ያለ ነው ቤቷችን ትመስላለች። እንዴ ነው ታች ቤቱ? አሪፍ ነው። ምንም አይልም። ቆንጆ ቤት ነው። አልহামዱሊላህ ምንም አይልም። ይሄንንም ያሌለው ሰው አለ አይደል? ጎዳና ላይ የሚገባ እንኳን እኛ አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ሁሉ ነገር አለ። በቃ ኢንሻአላህ ሁሉም ነገር ሁሌ በደስታ የሚኖር ሰው የለም፣ ይቀየራል። እዛ ቤት ውስጥም እየኖርን ነበረ። ያው እንዳጋጣሚ ሆኖ ወጣን። አንድ ቀንም ደግሞ መመላታችን አይቀርም የራሳችንን ገዝተን እስከዛ ድረስ በቃ እንቀመጣለን ኢንሻአላህ። ምንም አይልም። ውድ ቤተሰቦቻችን አሁን በዚህ መልኩ እያፈጠርን ነው። ይሄ ሳምቡሳ ደግሞ በጣም ይመቸኛል። ከዘይት ውጭ የሚጠበሰው ነው። ኮብዙ ይጠበስና እዛ ውስጡ ስጋም ሆነ ምንም ሩዝና ምስርም የፈለገው ይገባል። akka imaan dubbattutti jechuudha. Dhibbaan dhibbatti yoo dhugaa ta'e hawwiin Sa'idiif barbaachisaa, Sa'idiif hin barbaachisti jechuudha. Kana ka gootu immoo Sa'id onnee isaa keessa seenuuf akka isiin jaalalti qabattee Sa'id illee akka jaalala qabsiisu yookaan immoo wanta isa duuba jiru yookaan waan hin taane keessatti seensisuuf yaaddee yoo ta'e hin ta'u. Waan dhara yaaddee jechuudha. Maaliif wanta isiin dabarsitee hin jira. Maybe Sumayyaan rakkoo guddaa isirratti akka umtee yaaddi. Garuu Sumayyaadhaan morkii Sumayyaadhaan yookaan immoo waan Sumayyaan isirraa badii geessite sanirra Sa'idirraa deebisuu yoo barbaadde yoo yaadde waan akkana yoo yaadde waan badaadha. Dhugumaa isin jedha. Akka isin dubbattutti hojii wanta fedheen hojjedhaa si hojii jiraachuu barbaada. Hiyyummaan uumaa miti. Yoo jaalalti jiraatte wajjin hojjannee hin jijjiiramna jedhaa jirti. Yoo akkana ta'e gaarii. Garuu waan isin dubbattullee hin jira. Waa'ee hawwii irra caala dubbatte. Ammas ulfa qabdi. Kanaaf waan ulfa qabduuf isin akkanatti dubbii kabaayistu yookaan immoo kahaasuftu ulfatu akkana godhaa jira. Waan ulfa qabduuf akkana ta'aa jirti jedhaa jirti.
Kanaaf waan ulfa qabduuf akkana taatii jedhaa dubbataa jirti. Akka kiyyatti garuu ulfinni ka dhugaa yoo ta'e mana yaalaa deemnee hin laalchisnaa jedhee gaafatee ture Said. Isiin didde. Amma immoo wanta jiru Sumayyaan illee dhokattee mana seentee akka saree laalte. Ishee haa ta'u bakka waan garaa keessa qabdu jennee haa yaannu garuu namni hin deebi'aami. Dhugaa yoo dubbanne akkana hagana maran ta'u ulfinillee ulfeesseen beeku garuu akka dubbisetti akkanan godhu. Hawwiin waa'ee isii dubbatti. Akka kiyyatti waa'ee hayyuu dhistee waa'ee dubbattu hin jira. Sa'id akkanatti ka qabbanaa'ee jira. Sa'id qabbanaa'ee. Sa'idii fi Sumayyaa waliin araarsuuf wanta baay'ee goone wanta baay'ee deemne garuu rakkoo ka uumu Sa'idi. Kanaaf Sumayyaan jalaa fagaatti. Waggaalleen turtu sila. Garuu amma qabbanaa jira. Qabbanni kun immoo kamitti deemuu danda'a? Viidiyoo laalaa. Waan inni haasa'u dhagaa. Waan isiin haasoftu dhagaa. የሆነ ነገር ወይ የሆነ ሙያ ቢኖር ለምን ልብስ ማጠብ አይሆንም? እኔ እሰራለሁ በቃ ወላሂ እጅግር እስካለኝ ድረስ ማለት አላህ እጅግር ሰጠኝ አይደል እንዴ? አልহামዱሊላህ እኮ በእጅና በእግር የሚሰራ ስራ ማለት ሁሉንም እሰራለሁ በቃ ብር ብቻ አምጣለሁ። እሺ በእጅ የሚሰሩ ብዙ አሉ። በእግር የሚሰራ ለምን ጭቃ ማብኳት አይሆንም? በእጅ ቢሆን ለምን ቡና ውጪ ላይ አላፈላም? ለምን ሆቴል ላይ አስተናጋጅ ሆኜ አልሰራም? በቃ ለምን ልብስ አላጥብም? ይሄን ያህል ዝቅ ብለሽ ሁሉንም ሰራለሽ? ሰራለሁ። ዛሬ ዝቅ ብለን ከሰራ ነው ነገ ከፍ ምንለው። ወላሂ አዎ እንደዛ ነው። ማሻአላህ ያለበት እንደዛ ነው። ልብስ ማጠብ ቢሆን መስተንግዶ የሚሰራልሽ? አዎ ቡና ማፍላት ለማስመሰል ነው ካሜራ ፊት ለፊት ወይስ የምርሽን ሰራለሽ? ለምንድን ነው ካሜራ ፊት ማስመሰለው? አይ እንደዛ ከሆነ ከፈለክ ከነገ ጀምርልኝና ማለት ፈልግልኝ ስራ እኔ እንደማልሰራ ታኛለህ። ምን ቢሆንልሽ ቆንጆ ነው ትፈልጋለሽ? መስተንግዶ ቢሆን አሪፍ ነው። መስተንግዶ አይ እኔ ሚስቴ መስተንግዶ እንድትሰራ አልፈልግም። እዛ ገና ከሰው ጋር መጣላት አለ፣ ስታስተናግጂ ትለከፋለሽ፣ ያዩሻል ምናምን ብዙ ነገር አለ። ገባሽ? መለይኒ akka feete osoo balleessiteeyyuu mallayni kee hin dhumu jedhaa jirti hayyuun jedhaa jira. Nan amanne maaliif garuu namni mallaqarraa hin caala? Bar namni qubee tana dhabee jechuudha. Mallaqaan hin deebisaa yoo jedhe hin danda'u. Mallaqa haga fedhe miliyoona qabate qubee baddeetan deebisuu hin danda'u. Artifishaala godhuu hin danda'a garuu mallaqaan kan rabbi uume san godhuu hin danda'u. Kanaaf namatu caala mallaqarra jechuudha namatu caala. Jaalalti dhugaatu caalti. Imaan illee dubbii hawwii dhiistee dubbii Sumayyaa osoo dubbattee silaa ani kana yaada. Waan tokko hin gooneef xiqqoollee taatu Sumayyaa wajjin Yamanirraa wanta baay'ee dabarsan fi Sumayyaan jechuudha wal beekan. Garaa isitti waan hin taane qabachuurraa Sa'id morma isaa ol kaasuuf Sa'id gammachiisuuf yoo dandeette waa'ee Sumayyaa qofa dubbattee karaa inni argee waliin araaramanii akka kiyyatti immoo Ayyuub Rakinaalillee hin barbaachistu hawwiinillee hin barbaachistu ka barbaachistu yoo isaaf taate ani imaan filaaf imaanii fi Sa'id Sumayyaa wajjin ta'een osoo jiraatan ani gammachuu guddaa qaba. Anillee waan danda'u hin godha jechuudha. Mucattiin yoo kijiba hin qabne kanaayyuu yoo kijiba qabaatte ani akkanan godhu. Yoo kijiba qabaatte isillee hin barbaachistu. Yoo dhugaa taate immoo nama gaariiti mucattiin akka dubbattutti jechuudha. Kanaaf hawwiin waan tokko wannoon qabu bakka dubbattee mallaqa barbaaddi. Tun immoo mallaqaa miti nama barbaadaa jedhaa jirti. Kanaaf Sa'id illee jijjiirame
dirqaman nikaa akka godhu na goosiste waliin jiraanne malee ani jaaladhee fileetii miti jedhu awwala jechuudha. Garuu amma gara jaalalatti adeemsisaa jirti. Wannoo kana tartiibaan qopheessitee yookaan qophaatee qophiidhaan dhuftee yoo akkas goote dhugaan hin baati. Dhugaan hin baati. Sa'iid illee rakkoo isarra jiru kaase. Tokkoffaan waan nama bira yaaduu dhiisee waa'ee Sumayyaa qofa osoo dubbatee jedhaani. Lammaffaan Imaanii fi Sumayyaan akka waliin araaraman godhuu danda'a inni keessaan jechuudha. Yaada itti kennaa jira. Maaliif isin illee dhageettu kanaaf yoo Sa'iid dhageette mucattiin tun waan garaa isii keessaa ka jiru san haa baastu sirritti gorsiiti Sumayyaa fi Imaan waliin haa araaraman. Achi booda wanta gaarii dhufaa jedhee yaada. Malee hawwiin sin barbaachistu. Dhugaa ba'u yoo jettan isinillee kabajamtootaa fi jaalatamtoota. Isinillee dhugaa yoo ulfa qabaattee namni hin gatamu yookaan narraa deemi hin jedhamu mallaqa barbaaddee seente moo dhugaa jaalalaan seentee dhugaa ulfa qabdi moo kanallee dhugaan addaan baasuu qaban jechuudha. Addaan baasee Sa'iidillee beekuu qaba. Maaliif akkanatti haga maraatu godhu jedhan kunillee dhugaa ta'uu ni danda'a. Namni hin dhabaa, hin argas, hin dhabas. Kanaaf dhugaa baasee wanta jiru sirreessuu qaba. Kana isiniif himuu barbaade isinillee koomentii naa barreessaa. Nagaa naaf ta'a.